Akkana itti onni bishaan hin godhin. Maal rakkoo qaba? Onni inni yoo bishaan taate yemmuu gortamiidha. Osoo kun ibidda jaa'ee namatti himu. Dhaqeet maaf ittuma dhiisanii. Ati illee bakka ifiraa jaalallee eegaltee? Maal jechuu keeti atu na dura eegalteetu man jirtu. Asiin gama namoo asiin oloo dhuma qarmoo feetee ol agarsiisi. Wallaahi bakkaan hin beekne hin qabu qarami. Lubbuyyee ansiif maal isa? Ansiif jiruu fi jireenya keetii abbaa mana keetii kan fuulduraati walumaa galattu jiruu ta'e. Dhugaa keetii? Yoomiin sobee beeka. Hayyee waan takka waadanaa seenuu dandeessa. Maal? Akkana dhiistee nama biraa hin jaalanne. Ati nan nama jechuudha? Akka jechuu barbaadeeti himti. Dhiboo maalire? Waadanaa seenuu hin dandeessu jechuudha bakka. Lakkisiif seenaa natti meeyyee. Maal ta'e akkana malee dhalaa biraa hin jaalanne. Rakkoon qabu siifin seena ambaa dhalaan biraatu dhala natti hin fakkaattu. Galatoo. Lubbuyyee barsiraanaatu galatoo misinjoo qaba. Akkana itti onni bishaan hin godhin kaatu. Maal rakkoo qaba? Onni inni yoo bishaan taate yemmuu gortamiidha. Naan galle. Jechuun kiyya qorxummiin bishaan malee ni jiraatti. Anis ansi malee wayiin jiraadha. Sanuma akkasuma jechuu barbaadeeti. Galatoo yaayyee. Maataan? Kobbita kobboleessa yaadde seenin. Ayyee deemaa rakkoon qabu. Ati sa'a tanaan dhiira biraa maal goota? Kobboleessa kiyya jaalallee kiyya kaanii siinne sani kaanii waliin san barsiisan keessanidha. Sanii hayyee eegas hin taate rakkoon qabu. Dubboo wali san barsiisu? Sandiisi yeroo biraati. Hayyee bakka eegee kooku. Hayyee dubbisiisaan gali manatti. Allahummaan jenne waliin san barsiisa jedhee karoorfatee jira. Haara dura na himsan isa? Bakka eegeen taate rakkoon qabu. Sanuu yeroo biraa waliin wal biraani. Amma rakkoon qabu. Bakka anu haasawamna. Saayiba kiyya fitu wayin si meerra? Michoo nan jaalatu sunni beektaami? Maal naan jette? Wayi. Waada naa seeni. Meeni si qofa manee jaalachuu ni danda'a? Na waada seentee fi waada seentee. Maali waada seenaa min seenuu yaa danda'a isiiti. Amma isiin waada naa seene jetteef naa minna iteera. Babbareedduu biraatu ta'u wal morrisituu hin qabu saayiba kiyya. Saayiba kiyya maal mataate? Maaliin ta'e maali yaadita? Yeroo gammaa kana keessatti dalaawee shoshobonne. Saayiba kiyya maali mamdaati? Yeroo hunda waan biraan naa seen kaasa. Saayibii za'a tana keessatti za'a namni dalagatee jijjiiramu keessatti dhalaa waqishaa buleen ta'a. Meeti maaltu ati jijjiiramte? Aboo baleessa dalagatu za'a tana namni za'a tana dalagaa barbaaddatee. Dhalaawwan walitti jijjiirre yoo ni bitanaa bitana walitti dhalaa inni maaliif hin jira addaa waa meeti? Ati mee jijjiiramte? Awo saayiba kiyyaas dalagaa barbaaddatee. Ati jijjiiramtee dura jijjiiramee jirame jechaa warri amma kanas jala yaa'u kun hundi gaafaas dalagaa dhabdee waan ta'eef namuu lafa si dhiisee si deema. Eenyuun na dhiisa? Ati duraanuu waan namni siin jedhu dhageessu osoo kun ibidda jaa'ee namatti himu dhaqeet maaf ittuma dhiisanii. Simoon waan takka dhaenya kana maaliin dadhabsiimu gorsuma namaatiin harkasa jibbe inuma gorsa namaa dhaggeeffachuun jibbe ibiifiroon inni gorsee hoo asiichi gaafaan baasaa waan fedhe jee ibiddaa waan soqodheetiin laalee akkana guguufitu basanuu laalee. Saayiba kiyya kilaala kana osoon gorsa keetiif nahu yoo godheetiin laala. Saayibii kiyya duraanuu ati ija dheerata. Ana wal baruu ni qaba. Mee amma akkamitti wal baraan naa hima kamala? Naa hima. Naa siimee soom jira. Anaa badii qaba katuraanu. Nama shireen ayyaa dura gorsa barbaadu. Amma naan himdha. Lagi wal bayra beesoo akkatti. Ayyaa anarratti amma wal baranii dhufaas. Meeshaa jaala dhaabbatees maas ilaalaa jira. Ay bareedduu akka nama karaa walaallettee jirtaan maali karaatti dura bate? Ay bareedaa karaa na dura bate karaa na agarsiisuu dandeessa. Asiin gama namoo asiin oloo dhuma qarmoo feetee ol agarsiisi wallaahi bakkaan hin beekne hin qabu qarami. Andila kana sin gaafanne karaa arratti nyaa deemu yoo beekne agarsiisa. Ayyaa qootiin gargaaraa bareedduu ta'e kan hin gargaarne eenyuun barsiisaa jiru. Ay garuu dhugaa itti akka bareedaa ta'e. Galatoon. Maali ganda kanaaf aaree hoo? Aaree osoo hin ta'in mana keessa.
ilma manaati jechuun nasiiba gabbaadha. Kanaaf gandii akkatti yaale yaale. Haa jennu wal baruu dandeenya. Eenyu siin jaa? Anillee faamina hin jaa. Garuu maqaa bareedaa qabda akka. Marii bitaan fataa. Iddoo maqaan ta'e tokko warra nyanda kanaa illee fakkaatu. Inni aduu harkanya waan godhu. Eeshiroo? Akka siisiri kite nama kan nama adannaa barreessa. Hedduu akka galatamudha. Akka siisishiin dawwalaqa. Hin badin. Akka silaa dhalatanya faramseeti. Akkana gisee gagguute. Akkana talu gortee bakka ifiifuu masjida tokko jira. Bakka wajjin ne jawata. Wow, mikion nama bareedia. Tanaan dirqama wal baruun hin qabaami. Yelee fifoo hin siimi. Yelee maal baanta? Fifoo mucaa tokko wajjin irra wal bareedu kee bara. Ati illee bakka ifiraa jaalallee galtee? Maal jechuu keeti atu na dura eegalteetu hin jirtu. Hayyee bakka haageelee jaalallee keessan yoo jiran wal barsiisuu dandeessaa? Bakka rakkoon qabu akkana goona. Akkam? Hayyee bakka haageelee jaalallee khayaati sirratti wal yaame anis dawwalati yaamaa wal barraa'e anis khayaati wajjin wal baraatti fayyaatu wal bartaan. Hayyee bakka taatee rakkoon qabu. Hayyee bakka numaan irratti dawwalaawu. Bakka irratti dawwalu. Hayyee. Maaltu jaata naan yaa hello Hello lubbuyee nagaa. yaada malee wallahi nagaan qaba. Arrakka wal arkinuun barbaada geelati takka wajjinis waliin sanbarsiisa. Ayyi rakkoon qabu bakka wal agarra. Hayyee bakka deengata wal agarra. Ayya Hayyee anis irratti dawwaleetiin jira dhufu jira bakka irratti dawwaleetis. Yoo.